Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota African Farm Tech ani Mustafaadha. Akkuma beekamu soofteerii NX jedhamu irratti leenjii eegaluun kennanii yaadatama. Soofteeriin kun akka addunyaatti kaampaaniiwwan gurguddoon maashinoota gurguddoo oomishan parsantiin 70 ol kan itti fayyadaman yoo ta'u, biyya keenya keessattis yeroo itti aanutti soofteerii baay'ee beekamuuf deemu akka ta'e viidiyoowwan keenya kan dabarsine keessatti ilaallee jirra jechuudha. Soofteeriin kun akka biyya keenyaatti haarawaa garuu amma dizaayineroota Ethiopian Agricultural Mechanization Center of Excellence fi soofteerii kanarratti leenjiin kennamaaf akka jiru ilaallee turre. Viidiyoowwan isin darban ilaaluu yoo barbaaddan YouTube African Farm Tech jalatti playlistii soofteerii jedhu jala bantanii ilaalachuu hin dandeessanii jechuudha. Har'a ammoo moodela lammaffaa kutaa tokkoffaa mata duree NX Modeling Construction Group jedhu walitti deebinee jira. Isinis chaanaalii keenya subscribe gochuun, share gochuun akka nu gargaartan isin gaafachaa kallattii gara barnootatti seennaa jechaadha.